rakkoo walloo ammalaa karaaran jira madoo isaan ilaaluun dhaqaa jira amma kana jechuudha Adaamaatti gadi bu'aa jira madoo ilaaluun dhaqaa dhaqee madoo ilaalaa yeroon siin jedhu isinii wajjiniin jirraa itti mudumaa fi waa biraatii tokko lammaffaa rakkoon warra walloo rakkoo namni kadhatee geessu malee rakkoo namni kadhatamee geessu miti rakkoo namni kadhatee kan koo keessa naa buusaa waan walloo kana kan koo keessa naa buusaa jedhee geessu malee rakkoo namni warri walloo iyyatee namni itti birmatu miti gargaarsi walloo yeroo ammaa kana keessa amma yoo rabbi jedhe laayinii seenee namuu kallattiidhuma adda addaatiin dhaabbata tokko qofitti ilaansoon taane dhaabbanni hundinuu dhaabbanni bitaa mirgaa eenyinuu itti birmatee namni eenyummaan isaa itti dhaga'amu lafeen itti dhaga'amu namoomni itti dhaga'amu geessee wanna kana ummata kana gargaaree ummata arjaa ummata walloo garaagaruu warri jedhaman beeki galaa warroo jara kanaa bar warroo gara laafitti warri jedhaman beeki gaa ummataan marukutamee jarri lafatti fitaa jiran kana waggaa lamman sadan dabre dhukkubsattee illee madooftee illee deetti akkamamtuun qabdu kanaaf hawaasni keenya kallattii danda'ame hundaan hanguma qabullee beeki qabaataa qofan ilaallatu dubbiin dhabaallee hanguma qabu waan asbeezaa guyyaarraa itti fayyadamu sanarraa hidhiseetu silaa walloon gargaare hin dandamatti jedhee yaada galatoom. Namoonni gara gargaarsaa miidiyaa hawaasa irraa taasisanillee arguu jirra. Ammoo isan akka dhaabbataatti gargaarsa akkamii fagootu? Amma kanneen miidhaman fa'aa wallaanu moo nyaata geessu moo gargaarsiisan isan warra biraan geetan maal waan akkamii? Amma nuti kallattii amma irra caala rakkoon itti jiru kallattii irra caala rakkoon itti jiru amma orma isaaniitti kennanneerra irra rakkinni manatti gubatee sana deebitu moo nyaataas hin dhaqqabu moo wal'aanaa waan gartee dhiigni keessaa dhangala'ee kana gartee dafnee bakka itti godhachu moo kamtu irra jarjarsituudha isa jedhu sana qorannaa gabaabduu tokko nama erganneerra isaan eeggataa jirra irra dararaan kana hamtuun kana jedhee akka inni nuu gabaasu gochuudhaaf intineetti jira tokko lammaffaa immoo amma horii dhumti argamu malee bare hin qooddannaa maal qooddannaa inni kaan mana gubate dura irraa dhaabateera wanni irraa gubate kollollee irraa dhaabateera yoo dhaabbachuu baate akkamitti dhaabbata kanaafuu inni sunis itti yaadamuu qaba kana gochuun immoo hin danda'ama. Rakkoo isaanii furuuf isa ta'u rakkoo jireenyaa isa ammaas ta'u bishaan ta'u midhaan ta'u inni qabanna yoo rabbi jedhe. Naannoo Oromiyaa keessatti yoo rakkoon mudatu fakkeenya gaaf hongee gaaf namni buqqaa'u gargaarsi akkanuma walitti qabama namni garii dhaabbataan gargaara kan garii ammoo dhuunfaan deemanii akka dhuunfaatti gargaaran kan irra kan ka'e kan walloo kanaan amma burjaajiin wayii uumamuu jira namni dhuunfaa deemee gargaarsi geessaa fayyadanii namni garii gargaarsi kaan nyaatee namoonni hidhaman jiranii jedhanii isan kan qub qabdu yoo qub qabaatanii baataniillee ammoo namni gargaarsi geessu maal haala kamiin geessu maali. Namni akka uummata keenya nyaatu rabbi si'a nyaatu hin jiraatin duniyaarra. Wanni waan tokko waan hin jiru hin qabu kan hin jedhaa beeke. Namni akka hawaasa keenya akka inni itti jiru kana argaa waan isaa kenname nyaatu si'a nyaatu. Maaliif jenna akka inni itti jiru kana argaa roorrifama kana hunda argaa uummata takka haram baafatin uummata jiraachuuf akka itti jiraatu dhabe kana argaa namni waan isaa nyaatu hin jiraatise. Egaa ta'uu malti isaan tol beeka amma akkitti ta'uu danda'u jalqaba dhaabbata mootummaan to'atu ta'uu qaba akkas taanaan dhaabbata namni callume dhiyoo fi banatee lafuma abbaa nagaa hayyamaan malee gaafachuu hin danda'u silaahumaa dhagaa galfachuu hin danda'u yoo immoo hayyama galfatee yoo immoo hayyama qabaatee jedhee kan mootummaan akkuma amma ejensiitu to'ata. Dhaabbanni tokko yeroo dhaabbate dhaabbanni waldaa gargaarsaa ejensiidhaan to'atama. Ejensiitu hayyama kenna. Dhaabbanni waldaa gargaarsaa eenyuun dhaabbatee yeroo jedhamee ka'e amma waan karatti nyaatanu qabu laa tokko immoo kan mootummaan immoo hayyame. Maalinni parsantii 30 jedhanii parsantii 30 sana kan hojjetaa, kan biiroo, kan maalii jedhaniiti waan namni ergirraa parsantii 30 muratanii 70 ittiin ga'u. Haadha koo nuti 30 iyyuu itti daballee qaqqabsiisaan jirru kan hawaasarraa nyaachuu dhiisi. Kan hawaasarraa kaffaluusi. Keenya kaffalanuun. Kiisiidhaa baafnee kaffalanu. Walitti feeti ana Kaamil Jamsuu, Sufiyaan Usmaan, Dr. Muhammad Salii, Jamaal Aliyyi taaneeti walitti fuunee kabar godhanna irra caalaa isaa akkananu. Ammoo namatu dhufee nurraa kaffala akkanumatti kanuma kanaan iyyatee dhufee kan biiroo isin qophaa keessan danda'an jirtanu jedhee hawaasumti kan isa hojjetaa kan mana daddaan dandeessanu jedhee hawaasumti nurraa kaffala. Waan kana achi waan ati gargaarii naan jettee natti kennite mootummaan na hayyamullee mootummaan na hayyame jedhee akkamitti parsantii 30 fudhatee mootummaan hayyame rabbii hayyameera mootummaan si hayyameera yeroo jennu rabbi si hayyameera atoohoo amanamaa taate amaanaa fuute amaanaa kana miskiinaan hin gaa jettee harkaa fuute mootummaan yeroo si hayyamu rabbii si hayyameera dhagaaf hin jiru. Kanaaf bakki kun of eeggannoo jabduu isaa barbaaddi. Hawaasarraa warri nyaatu bu'aa caba hawaasa kana cabsuudhaan garaagarummaa hin qabu. Itti dhukaasee hawaasa kana rukutuudhaan garaagarummaa hin qabu namni mallaqaa hawaasa kana miidhamaa ijoollee waggaa 7 garaan tarsa'ee kun Adaamaa ciiftu kana. Kana ummata kana keessa dabarfate ummata haala kanaan dhufe har'a gahe ummata waan miti jiru argaa jirtu kana silaa qabaattee namaa hin gaafattu beekta. Ati geesse namni tokkichi silaa ga'e eenyummaan namoomaa sitti jiraate lafeen lafoomaa sitti jiraate namaa hin gaafattu beekta. Waan kana gargaaruudhaaf naa ittiin kadhattu. Abbaan qabeenyaa waan kana irraa use qabeenyi isaa qabeenya ta'a laataa jedhee shakkii keessa nagalchiti beekta. Akka fedhes ta'ee haalli dukkanaa'e hundiinuma ifa. Haalli dhabame hundiinuma argama.
argataan hundiin dhaba. Dhabaan hundiin dhabee nafuu ni argata. Qabaataan ni dhaba, dhabaan ni qabaata jechuudha. Akkanumatti deema yoo Rabbi jedhe. Galatoom Ustaad, dhaabbatee keessan eegii hundaa'ee maal fa'a hojjeta? Fuulduraatti ammoo karoora akkamiifa qabdu? Gaafa uummanni keenya Somaaliirraa qabanuu hundaa'ee rakkoodhuma gaafa sanaa yeroo hunda jalqabduun taanu jennee gaafa sana Abiyyi Ahmad tuyyuu anaan na waamee namni si gaafatu hin jiru yeroo hayyama si gaafatu yeroo rakkooti jabiitii uummata dhaqqabii naan jedhee dhuunfaatti na waamee biiroo isaatti natti himee achumaan ijoollee keenya garee keenya gurmoofnee wal fudhannee gargaarsa kana yoo namni si gaafatu jiraate anatti bilbili jedhe gaafa jalqaba uummanni keenya Somaalee utuu inni muummicha ministeeraan ta'inii jechuudha. Sana booda nuti akkas gooneen dhiibne hayyama eejensiirraa hayyama gahaatti baafne jechuudha. Sana asii waa baay'eesaa hojjenne. Wanni nuti baay'ee hojjenne keessaa rakkoo sawweenaa dhaqqabanne uummata keenya gargaarree midhaan Ayisuuzuu 9 fi boqqolloo kumtaala 400 fi midhaan Ayisuuzuu guutuu 9 geessinee achitti hirree eegaachi as deebine booddee naannoo dheebuun irra caalaan uummata keenyaa naannoo midhaanirra naannoo dheebuu waan taateef makiinaa boottee galbaacii boottee 003 bara 2016 binnee ummata naannoo Baaleetti yeroo ammaa kana keessa bishaan ummataa guuraa jira. Sanaa as naannolee Baalee rakkoo argaman sana hunda naannoo 5 midhaaniin dhaqqabannee jirra hawaasa keenya. Midhaaniin dhaqqabannee waan inni nyaatu dhaqqabannee jirra. Akkuma isa kaan bishaaniin dhaqqabannee jirru jechuudha. Affaaritti ergineerra yeroo rakkoon mootummaa fi Tigraayin jidduu bu'u ummata naannoo Affaar ummata gammoojjii miidhamee jiru sana uffata erginee jirra. Nyaata erginee jirra. Wallaggaa yeroo 3 aanaa Qondaalaa akkasumas yeroo karaan itti gargaaramu dhabamu sanallee hawaasa keenya abbootii amantaa of birti waammanne abbootii amantaa sadanii wajjiniin uummata keenya Wallaggaa yeroo 3 dhaqqabannee jirra. Walumaa galatti gara miliyoona 110 wayii baafnee uummanni keenya nutti erge hawaasa keenyaan geenyee jirra. Kana keessatti akkuma quba qabdu Baalee Booranaa naannoo yeroo dhiyoo kana hongeen itti bu'u miliyoona 11 naannoo Booranaa geessinee Gujiitti miliyoona 6 geessinee jirra. Aanaa Shaallaa geessinee jirra. Qabxiitti akkanatti karaa deemaa siif hin haasa'uuf malee amma kana jedhamee lakkabeen dhumu baay'eedha. Baaleetti lama deebine akkuma atuu beektu yeroo beeltuu fi araddaalee gandi 5 hongeen itti bu'ee wanta jettu sana numa dhaqqabee jechuu hin dandeessa irra caala. Yeroo dhiyoo kana uummanni keenya Wallaggatti jimlaa uummatumti amma uummata Walloo ajjeesaa jiru kun dhufee laga tarkaanfatee uummata keenya miidhu sanas dhaqqabannee hawaasa keenya nyaataan dhaqqabanne. Akkasumas Walloodhuma amma jennu kanatti yeroo 2 nyaata erginee Sanbatee fi Arxummaatti akkasumas dabtara godina harka qalleeyyii hundatti gara barattoota 1,000 meeqaan lakkaa'amu gara 1,000 meeqaan kan lakkaa'amu Walloo irraa jalqabnee jechuudha. Barattoota waan isaan ittiin barachuu danda'an akka barnoonni hin qabbanoomne manneen barnootaa hedduu deeggarsa naannoo 4 Harargee, Ilubaaboor, Jimma godina hundatti waan manneen barnootaatii fi magaaluma Finfinnee naannoo Shaggaritti naannoo adda addaatti gargaarsa dabtaraatii fi wanta gooneera. Egereef uummata keenya yeroo hunda isaa keessa deemnee ilaallu rakkoon isaa lolumaa wajjiniin uummanni keenya qotataa lolaa qotata. Kana bakkaan ga'uudhaaf maashina mana baankii dhaynee maashina bishaan ummata kanaa baasu birrii miliyoona 62 binnee jirra. Baankiidhaan bichisiifannee jirra. Kun immoo ammalleessichi amma bakka dhaabbannu waggaa guutuu karaarra deemaa jirra. Bakka dhaabbannu maashina kana guddaadha. Hedduu guddaadha. Amma ganda namaarra bakka 3 dhaabbannee jirra. Dachii bakka dhaabbannee achirraa kaanee eebbisiifnee ummata keenyaaf gabbaafnee naannoo bishaanitti rakkise kana bishaan baasuudha. Qophiirra jirra. Qophiitu murannee jira olmos bakkuma dhaabnu hawaasa keenya gaafannee bakkuma kana nu dhaabaa nama ummata nuun jedhu wayii argannee achi dhaabbannee meeshaa hedduu qaba. Waan ittiin jijjiiramu hedduu qaba. Meeshaan sun 00dha. Takkaa biyya kana keessa hin galle meetira 800 qota. Irra caalaa maaksimamiin biyya keenya kana immoo meetira 500tti bishaan ba'a. Amma wanaatti jechuudha. Yoollee sanarra hammaa ta'e illee ummata keenyaaf bishaan ba'uu qaba jennee maashina meetira 800 qotu binnee haaraan isaa 00 isaan ol ka jira. Yeroo ammaa kana keessa qophii xumurannee jirra. Midhaan qofa ummataa yoo dhiyeessina jenne midhaan beela ummataan baasu. Kanaaf bishaan yoo baafne immoo bishaan kanaan midhaan inni wanna godhachuu danda'a jenne bakka hedduutti bishaan qotuudhaaf qophiitti jirra yoo Rabbi jedhe. Uummata hedduu kee deemtanii gargaartanii naannoo Booranaa, Harargee, Wallaggaa, Walloo kan hedduu deemtanii rakkoon isan qunnammaan fa'aa rakkoo akkam argattu?
Deengada gaafa Boorana dhaynu rakkoon reettii jalaa dhume re'ee jalaa dhume nuti waan ammayyiiwwanaa uummata keenya irraa fuudhu risiitii itti fudhanna naga'ee itti fudhanna naga'eeraa jechuu itti fudhanna risiitii itti fudhannu malee mootummaatti waan dhiyeessinu hin qabnu ooditii mootummaatu iyyuu dhufee ooditii godhee kanaasitti baaftan jedhee chaappaadhaa fi risiitii waajjirri nuu kennerraa ooditii keenya xumuree kiliraansii nuu kenna amma wanni nu rakkanne reettii binnee isinii finnaa jennee kophaatti utubaa jennee dhaaba wayii utubaa jennee achumatti jalqabne amma utubaa jennee reettiin risiitiin qabdu ajaa'iba re'ee kana hawaasa keenya Booranaatiif dhiyeessine jedhee yeroo nuti qophii keenya qophoofnu hawaasni re'ee isaa deeffatee jira yeroo ammaa kana keessaa bakkuma argate iyyuu argate re'ee binne yeroo jennee kaanu re'ee risiitiin qabdu waan itti as fiduun qabdu tokko lammaffaa immoo namoonni tokko laa mootummaa keessa darbee jira kan akka gargaarsi uummata hin geenye barbaadu akka nu kadhanne beeku utuu maqaa keenya beeku utuu waan nu deemnuuf beeku uummata akka namoota tokko jira gaalaa nama gaarii maqaa balleessuuf miti immoo achuma keessaa harka wayaa jalaatiin aangoo bakka adda addaarra taa'ee akka wanni kun dafee uummata hin dhaqqabne yoo nutti kennitanii jettan malee uummanni isaanitti kennuu hin barbaadu uummanni kan saageessinee harkaan uummatatti kennuu barbaada inni immoo ofitti galfatee yeroo nuti uummatatti kennuu barbaada anatu sinii biri akka waan jechuu barbaada inni haa jedhu sila rakkoon qabu uummata bira ga'a taanaan rakkoo tokko illee qabu namoonni gariini maal jedhu numayyuun dhaqqabu wanni sin fiddan kuni kanammoo bakka hedduutti agarree kanatu jira amma gaalaftinis raamadaanaa keessa yaadachiisaa akka ta'u ummata amma duraa Harargeedhaa ol dhufanii hundaa dabartee hin jirtu hundis rakkatee hin jiru hundaafis dabartee hin jirtu fakkeenyaaf akka laga Xaafoo Sulultaa Gaara Boolloo amma dura dhaabbata keenya kana dhaqqabee waa kennaaf ture amma waa hedduudhaan biizii taane tokko waa'ee maashina kanaati lammaffaa immoo hawaasni waan nu geessine uummata beelaa kana nyaachifnu nu biran kaayyanne kanaaf rakkoo adda addaa keessa jiran yeroo ammaati uummata keenya dhaqqabadhaa jechuun immoo hedduudhaan buufadha galatoom. Galatoom Ustaad. Ulfaadha.